Yooyyaa akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenyaa kun chaanalii keessan chaanalii ittiin odeeffannoo fayyaa mana keessatti isinii argattanidha. Kanaan dura odeeffannoo fayyaa garaagaraa isin biraan ga'aa turreerra. Egaa sagantaa keenya guyyaa irraatiin kan waliin ilaallu dogoggoroota gurguddoo shanan yeroo bishaan dhugnu raawwannu kan jedhu kan waliin ilaallu ta'a. Egaa in kabajamtoota hordoftoota keenyaa chaanaliin kun ammallee irra deebiin dubbadha. Chaanalii isin mana keessatti isin odeeffannoo fayyaa bilisaan argattanidha. Tarii namoonni haaraa yoo dhuftan yoo jaallattan qofa YouTube channel kee subscribe godhaa. Odeeffannoo nuti gadhiifnus yeroo yerootti akkasiin bira ga'uu yoo barbaaddan mallattoo notification tuquudhaan argadhaa isin jenna. Egaa sagantaa keenya guyyaa irraatiin akkuma jalqaba irratti isiniif eeruuf kaasee bishaan qaama keenyaaf kan barbaachisuu fi kutaawwan qaama keenyaa hundumtuu bishaan akka isaan qaban baay'een keenya beekna. Qaama keenya keessaas parsantiin 60 hanga 70 kan ta'u bishaaniin kan uwwifamedha jechuudha. Yeroo takka bishaan nuti dhugnu akkaataa nuti itti dhugnuu fi yeroo nuti itti dhugnu qaama keenya irratti illee dhiibbaa yeroo inni geessisu argaa jira jechuudha. Bishaan summiis ta'uu danda'a jechuudha. Bishaan nuti fayyadamnu yeroo nuti summii ta'ee qaama keenya illee miidhu argina jechuudha. Egaa sadarkaa tokkoffaa irratti kan waliin ilaallu dogoggoroota gurguddaa yeroo bishaan dhugnu raawwataman keessaa tokkoffaa irratti kan ilaallu yeroo nyaataa yookiin immoo akkuma nyaata nyaanneen bishaan dhuguu kan jedhu ta'a jechuudha. Akkuma beekamu akkuma nyaata nyaanneen bishaan dhuguun qaama keenyaaf fayyaa keenyaaf gaarii miti. Qorattoonni garaagaraa yookiin immoo gama fayyaatiin kan gorfamu namni tokko utuu nyaata nyaatni dura daqiiqaa 30 yookiin erga nyaata nyaatee booda sa'a tokkooti hanga sa'a tokko walakkaa booda bishaan dhuguu qaba jedha. Namni tokko akkuma nyaatiin bishaan dhugataanaani bishaan suni gastric juice kan jennu jira. Kanneen enzaayimoonnii fi wantoonni nyaata bulleessuudhaaf fayyadamu jiru jechuudha. Bishaan kuni wanta kana dilute waan godhuu fi tokkoffaa garaacha yookiin immoo singiggoo yookiin immoo gubaatii laphee nama saaxiluu danda'a. Nyaanni nuti nyaanne illee akka inni garaacha keessaa gara qoonqoo keenyaatti ol dhufuun miirri addaa nuti dhaga'amu gochuu danda'a jechuudha. Kan biraa daayijeshiniidhaaf yookiin immoo bullaa'insa nyaataatii fi yookiin immoo nyaati nuti nyaanne wantoonni nyaata keenya keessa jiran akka isaan gara qaama keenyaa gahan gochuudhaaf bishaan suuta jennee dhuguun barbaachisaadha. Asirratti wantoonni akka aannanii fa'aa filannootti kaan tokko jiraachuu danda'u isaan fayyadamuu ni danda'ama. Garuu yoo namni tokko fe'amee bishaan xiqqoo bishaan barbaachisee xiqqoo ishee fudhachuun garuu rakkina qabu kan jedhu isiniif barbaada. Lammaffaa irratti kan waliin ilaallu namoonni baay'een utuu hin dheebotiin fedhii malee bishaan hedduu yeroo isaan itti dhugan argaa jirra. Egaa akkuma beekamu qaama keenya keessa hammi bishaanii qaama keenya keessa jiru yoo gadi bu'u yookiin yoo xiqqaatu qaamni keenya mallattoo nuuf kenna. Kunis immoo dheebuu jechuudha. Amma gara malee dheebunittis eeguu hin qabnu. Garuu fedhii keenya malee yookiin immoo dheebuu malee bishaan hedduu yeroo dhugnu maal taana yookiin immoo maaltu nu godhata kan jedhu kan waliin ilaallu ta'a. Akkuma beekamu namni tokko yommuu dheebotutti miirri liqimsu yookiin immoo swallowing reflex kan jennu yeroo itti si'aawu yookiin immoo activate ta'u argina jechuudha. Namni tokko fedhii malee bishaan humnaa ol yookiin immoo utuu hin dheebotiin yoo dhugee maal ta'a kan jedhuu fi bishaan kuni qaama keenya keessa seenuudhaan tokkoffaa hypovolemia yookiin immoo water intoxication syndrome kan jennu fiduu danda'a. Bishaan baay'ee yoo fayyadamne jechuudha. Elementii qaama keenya keessa jiru keessa soodiyeemii kan jedhu ni irrisa. Akkuma isinitti himee dilute gochuudhaan waan irrisuu fi kanneen akka of wallaaluu fa'aa ta'uu danda'a. Kalee keenya irratti, sammuu keenya irratti, kutaa qaama keenya biroo irrattis dhiibbaa geessisuu danda'a jechuudha. Kana jechuun fakkeenyaaf namni tokko yoo fedhii malee bishaan dhugee humnaan liqimsa. Qorannoon tokko akka agarsiisutti namoonni fedhii malee yookiin immoo dheebuu malee bishaan gar malee dhuganii hammi liqimsuu isaanii namoota kaan irraatti dachaa 3 duuba dadhabaadha jedha. Kanaaf fedhii malee liqimsa jechuudha. Yeroo kana immoo enerjii baay'ee luus goona. Qaama keenya baay'ee humnaan fedhii malee dirqisiisaa yookiin dirqisiisaa jira jechuudha. Inni sadaffaa irratti waliin ilaallu bishaan baay'ee diilalla'aa ta'e dhuguu dhiisu. Akkuma beekamu namoonni baay'een bishaan baradoo guddaa qabu dhuguu filatu. Kun dhiibbaa akkamii qaama keenya irraan ga'a? Bishaan tempereecharii isaa qaama keenya yookiin immoo hamma naannoo keenya wajjin
wal simataa ta'e dhuguun baay'ee barbaachisaadha. Bishaan giddu galeessa jechuudha. Bishaan qabbanaa'aa tokko namni tokko bishaan giddu galeessaa yommuu dhugu bishaan suni daqiiqaa 20 kan inni garaacha keenya keessa turu. Isa booda gara kutaa qaama keenya keessatti darba. Garuu namni bishaan ho'aa dhugu immoo fakkeenyaaf bishaan gar malee ho'aa yoo ta'e immoo amma inni garaacha keenya yookiin mar'ummaan keenya keessa turu daqiiqaa 7-10ti. Kana jechuun baay'ee faastiidha waan ta'eef wanta barbaachisaa ta'e illee bishaan sana keessaa argachuu dhiisuu dandeenya jechuudha. Inni kan biraa bishaan qabbanaa'aa yommuu dhugnutti amma inni garaacha keenya mar'ummaan keenya keessa turu yeroo dheeraa jechuudha. Kanaaf qaamni keenya bishaan barbaadus yeroo isaatti argataa jiru seeliin keenya jechuudha. Kunis immoo enerjii guddaa barbaada yookiin immoo anniisaa guddaa barbaada qorra mar'ummaanii maashaan mar'ummaanii keenya keessa jiru jechuudha. Yeroo kanatti bishaan suni amma barbaadna qaamni keenya barbaades argachuu dhiisuu danda'a jechuudha. Kanaaf akkasitti gochuun barbaachisa. Fakkeenyaaf namoonni baay'een erga aayiskiriimiin baay'ee qabbanaadha. Kanaaf erga isa yaattanii booda illee yoo fayyadamtu ta'e bishaan ho'aa dhuguun bishaan xiqqoo ho'aa dhuguun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Arfaffaratti kan waliin ilaallu bishaan hedduminaan yookiin maal jechuun garmalee yookiin immoo humnaan buqqachuudhaan dhugu. Akkuma argaa jirtan bishaan yeroo dhugdan xiqqoo ishee fudhattanii suuta dhuguudha malee humnaan baay'inaan of keessatti naquun yookiin dhuguunis dhiibbaa guddaa qaama keenyarraan geessisuu danda'a jechuudha. Kanaaf of eeggannoo gochuun baay'ee barbaachisaa. Kun immoo maal godhaa bishaan amma yoo garmalee dhugnu kana saliva yookiin immoo gorora keenya keessa enzaayimoonni bullaa'insa nyaataatiif barbaachisan jiru. Enzaayimoonni kunniin suuta fudhannee garaacha keenya yookiin garaa keenya keessa seenuudhaan bullaa'insa yookiin immoo daayijeshinii keessatti qooda fudhatu jechuudha. Kanaaf suuta xiqqeessanii dhuguullee baay'ee barbaachisaadha akkuma argaa jirtan jechuudha. Inni shanaffaaf inni dhumarratti waliin ilaallu yoo jiraate akkaataa itti bishaan dhugnu. Bishaan akkamitti dhugdu? Dhaabbattanii moo teessanii moo ciistanii? Kamtu fayyaa keenyaaf gaariidha? Namoonni baay'een dhaabbatanii yeroo isaatti bishaan dhugan argaa jirra. Dhaabbatanii bishaan dhuguun immoo dhiibbaa garaagaraa qaama keenyarraan geessisuu danda'a. Bishaan yeroo dhugdan enjoy godhaa, riilaaksii godhaa dhugaa. Kana jechuun bakka teessanii barcumarra teessanii dhuguu jechuudha. Akkuma suuraa irratti argaa jirtan kana jechuudha. Maaliif bishaan yommuu dhaabbiidhaan dhugnutti qaamonni keenya baay'een aktiif waan ta'aniif bishaan suni dafee gara marrummaa furdaatti darba jechuudha. Kana jechuun yeroo inni marrummaan qallaadhaa fi garaacha keessa xuuxamuudhaaf turu marrummaan qallaa keessa xuuxama yeroo muraasa waan ta'eef qaamni keenya illee bishaan amma barbaachisu argachaa hin jiru jechuudha. Kanaaf bishaan yeroo dhugdan enjoy godhaa ta'aatii dhugaa jechuudha. Dhumarratti kan waliin ilaallu wanta dubbachuu barbaade ganama yeroo kaatan bishaan xiqqoo ho'aa dhuguun baay'ee qaama keenyaaf barbaachisaadha utuu nyaatiin. Kunis fakkeenyaaf namni tokko yeroo galgala rafuu even enzaayimoonni gorora keessa jiran naannoo qoonqoo keenya afaan keenya keessatti baay'inaan argamu. Namni tokko bishaan yommuu dhugutti enzaayimoonni kun akka isaan garaacha keenya keessa galan godha. Kanaaf nyaata yeroo nyaannu nyaata bullaa'insa nyaataa keessatti illee qooda. Kanaaf hordoftoota keenyaa wantoota amma isinitti himne hunda gochuudhaan fayyaa qaama keessanii eeggadhaa isin jechuun barbaada. Doktara keessan xinxannaa fi argituuti namoota kaaniif sheer godhaa. Subscribe gochuun jajjabeessaa. Fayyaa ta'aa.